يا هرمي كوسينغا ينمو كاوي كانكي يوم تفهمو نجا شفتي ورنا نور راج دليل شيء بالله أمام فريق وجهنا مع نزانيدي أسمع عن دوران ماما كتاول اللي بالله يتني أسمع نهوا تني أنا برا أنا الله أكبر أكاد إن شاء الله أنا كل يوم ما كتاول اللي أنا راشي كذا كذا جرا أنا Hamza. Mobail kana wara isu masuk ke sini. Wajah ada yang tadi. Imam Muhammad dia tak kau tahu kita orang ada berada di mana. Yo akan tadi mereka kalau kali nanti gini. Bisa mereka ada jira. Jadi kita dia tahu itu sahaja cium bisa. Nama wara wara. Mereka tadi itu akan menjawab. Akan masih nanti kamu. Jadi apa dia dalam jaga. Jaga apa kamu tadi? إذا الوجه ما يدري شأننا نتأنا أكبر إن شاء الله تعالى والإنتين تجد كاني شيء ندوائن وغيره الله أكبر الله أكبر ما جبته فلا ولا كيسمع كلام واجد فلا ولا كيسمع كلام واجد हम बोला लगे सुनाई हम दुलाई से कहा लगे और एक दो से नहीं मार और एक दो से मार कहा कम चले और शरीर दान का कमी है हम अतिने से ये दिमाग Panas sih orang kayak straight itu buat kita dulu. Speed ini. Suka ya. Straight satu gitu. Kalau hanya sebab baru ni terbaik, Allah di mana? Kalau kami terbaik, Allah di mana? Allah ini mengisah di mana? Kalau untuk terbaik, saya seperti apa tu buku orang saya Arab aja. Kalau Allah ada umam muda semua jira, karena gajah be umam muda mangga semua jira, kabar apa be umam galle semua jira. Kalau kami terbaik, karena hal itu hukum Allah ada kefahaman है akan berhasil itu indah. Wajib kita tahu Nabi dah sering halu. Wajib kita faham tentang mungkin akan mana mungkin mana aja tadi. Bapa dia mana yang tadi. Karena hunduan mungkin suka kalau ni jamaah terkumpul. وفددبي لفا نفته ناسودان دوتا تنسيتو أنكو Penjelakan dahulu jauh aku masih ada yang kini berkarya sangat. Orang harapan tadi penjelakan tadi kerajaan tadi sudah orang tinggal mana sini jauh. Sekali orang berharap jalan ini ada. Nama karena mana kami dari kamu sudah orang untuk orang mati orang untuk tadi. Wahai mati kalau makan untuk tadi. Demi berkesan juga untuk tadi. Nafaya tanpa bawa untuk tadi. Nama karena sudah kami lewat kapsahan. Karena untuk orang pesina terhadap aku masih wan egal tani mungkin tani bahan ambaret tani babil dari yang terkenal ya ada kisah untuk haraji untuk orang bikin mana sih agak ada yang sebab babil dari yang orang bikin agak akan ini baru bikin dari orang agak macam raga tinggal raga sangat sebab berkah mau ke anak hayat terhadap sini bahasa sih harga jalan hadal jalan sini mau umri sengat eres negara kerja hana jiru hana negara Akka hawaasa keenyatti nagayni hanga ammaan sanatti namtu kanuma hin tuqamin qabeenya keenya kan tuqamin alhamdulillah hanga har'aan tana as geenye uumaa biraa ammoonuma agarra waliin nama tana jiru waan isin haajir kullee waan dhagaa jiru walumaan argaa jiru walumaan dhagaa jirtallee nama keenya immoo kena inni tokkollee irra hin jiru kunum jiru imaa rabbiitiin imaa rabbii kana وفلاتك أقول لها رجال ربنا هاتون سيس ربنا هاتون سيس ونمان نجاين كان كانت تفاجئوا في الليل كان نجار جهاتا جرو في الليل خيرهم اسم ذلك تاجر كان فعلا تاتي أستي مسجد جارو أكثر التجارو دان جرجارا بيا تر أبطو ركنا بدر أبطو دان وما خنا فعلا تاولي بلانا ملا ولي بلانا ملا إيماتي
هدول إسنادي مو إسنادي نجا سنكارو بس كنهم على ما نجا ورك شوف ربي هقولوا حطوا تكلي ربي سندا أبو أبغى كيسن سنكاس أبو شوف أبغى كيسن سنكاس أركضوا تكا كيسن سنكاس أبو جدو أوري إسنادي سو أوري إسنادي أبو نجا ربي زكاة ولا ربي زكاة نبغى في سودا كنا هم داو نبغى خلينا نجا ربي هقولوا نجا خلينا ربي نجا نجا نسوي بسوا السلام عليكم Apa sakit kami ya? Kira kali berapa nama dulu boleh beriak kan? Nama sih? Apa sakit dia cuma kalau mampu tu coba deh jaminnya. Jamin berapa sih? Deh, oke. You hold the side you. To baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga warga Kutuk bisa tanah bisa aja kami masya Allah akan menerapkan berespektani dia kerja bisa memperu kanap itu geratoma sinindena Rabbil sinaga tombatu masya Allah masjid akan kerja masjid balan kerja masjid akan kerja dan dia akan mungkin Rabbil muhatas gormanu masjid khairi Rabbil muhatas itu kan kerja ibadah itu kerja naga kafir juga untuk matan rancang dengan Rabbil muhatas itu Rabbi asara kaisa Rabbi Islamil kaisa Rabbi ngate matha diya isnago tu nulle garte warra fakki isin lalalate lokina hundat garte alama kanange de Rabbi muhatas du garte balfoma Rabbi ngate jene chufurdos ingale takal sini hade tu wallahi ma sha Allah heduna magamati tani heduna mat kontani duma wa hedu fakani mutahat tani garte obale kenya kan kanandura aside manille wa kan khaisati e dudwa abalille Rabbi egaa akkuma jalqabarraa isinii ibsuuf yaaletti kun sagantaa tamsas kallattii sirna eebba masgiida nur bara 2023 guyyaa 28 wabeeffachuudhaan Nooveembar 28dha. Sagantaan kun masgiida kanarratti namoonni hedduun fageenya hedduu qaxxaamuruudhaan garanatti dhufanii jiranii keessaayyuu yeroo jalqabaadhaaf haala kanaan qophaa'ee jira. Akkuma argaa jirtan kanatti sagantaan kun sagantaa ajaa'ibsiisoo sheekonni keenya belbelirraa kan dhufan asna cinatti argitanii isaanis fageenya hedduu qaxxaamuruudhaan jila isaanii wajjin sagantaa kanarratti hirmaatanii jiranii. Sagantaan kun Nooveembar 28 bara 2023 waaree booda kan jalqabe jechaadha. Salaata zuhrii boodaan jechaadha. Akkasumas immoo sagantaan kun geggeessaa sirna sheeka keenya Sheek Mahammad Xayyib Abdulaaziz irratti dhaabbachuudhaan sagantaan lama wal tuqechaadha. Sagantaa kanarratti kan isin biraan gahaa jirudha. Akkuma jalqabarraa isiniif ibsutti yaaletti kana bukkeetti argitanii ustaazota keenya Sheek Mahammad Xayyib Abdulaaziz dabalatee akkasuma ustaaza keenya magaalaa Belbelirraa dhufanii dabalatee jechaadha. Dhuguma dubbachuuf sagantaa kanarratti hirmaatanii haala addaatiin qophii ajaa'ibsiisoo du'aa eegatanii jiran. Akkuma foddaa irraa argitanis madda walaabuu miidiyaatiifis yookaan immoo falmataa roorootis haala argaa jirtan kana iskiriin irraa jechaadha du'aa ajaa'ibaa naagatanii jiranii haa galatoomanii ulfaadhaa jechuun barbaada. Fageenya hedduu irraa qaxxaamuruudhaan miidiyaa jalqabde kanas akka bakkaan geettu kan jedhu du'aa waan ajaa'ibsiisu waan haamlee natti horu tokko naa kennanii jiran jechaadha. Haa galatoomanii jazaakallahu khairan jechuun barbaada. Anis miidiyaa xiqqoo tana fuudhee bakka guddaan akka gahu abdiin qaba. Onnee natti horanii jiran jechaadha. Dhuguma dubbachuudhaaf haa ulfaatanii jazaakallahu khairan jechuun barbaada. Tarii mana keessaa warroonni daawwachaa jirtan sagantaa kana kallattiidhaan kan isin biraan gahaa jirre gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin bara 2023 sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa jirra jechaadha. Dhuguma dubbachuuf sagantaan kun sagantaa ajaa'ibsiisoo ture. Dargaggoon hedduu koosiin gayu namu qawwee kan kee yoomuu hin cufamu.
dargaggoonni hedduun kan irratti hirmaatanidha. Akkasumas immoo kennaan adda addaa kennamee jira namoota adda addaatiif jechaadha. Namoota hirmaannaa masgiida kana jalqabarraa kaaseetiin akkasuma akka koreetitti hawaasummaa keessatti sochiilee adda addaa gataa turanii fi kallattiilee adda addaatiin sagantaa kanarratti badhaasni adda addaa kennamee jira. Badhaasa kanas kan kennaa turan jechaadha kara obboleessa keenya Ustaaz Adnaani. Gara Ustaaz keenya Ustaaz Adnaaniin kennamaa ture jechaadha. Kennaaleen kunniin maaliif barbaachisa kan jedhuu fi hirmaannaan hawaasa kennaa yerootti akka dabaluu fi gahee mataa isaa taphateetiin yaada jechaadha. Akkasumas immoo dargaggoonni adda addaas sagantaa kanarratti hirmaatanii badhaasa fudhatanii jiranii. Sheekh Adnaan yeroo ammaa iskiriinirraa akkuma argaa jirtan kanatti badhaasa jalqabaa kanarratti namoota kallattii adda addaatiin yaamaaranii akkuma argaa jirtan kanatti jechaadha. Iskiriinirraa akkuma daawwachaa jirtanitti kennaan kun warroota qooda masgida keessatti hirmaatan jechaadha. Abbaa Saad jechuudha yeroo ammaa kana Adnaan waamutti jira. Abbaan Saadii hirmaannaa masgida kana keessatti keessaayyuu gara masgidaatiin ijaaramiinsa masgida kana keessatti gaheen isaan taphachaa turanii fi taphataa jiran guddaadha kan jedhuun kennaan kun kenname kan jedhu yaada isaarraa hubachuu hin danda'ee jira. Bakka bu'ummaadhaanis wanti kun nama Sheekh Kamaal Haji Kamaaliin akka fudhatamu godhamee jira jechaadha. Itti aansuudhaanis namoonni adda addaa kennaa adda addaa fudhatanii jiranii daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan gara madda olaanaa miidiyaatiin tamsaas kallattii eebba masgiida Nur Western Cape Townitti gaggeeffamaa jirudha. Sagantaa kanarratti mortu namoonni adda addaas qooda adda addaa fudhatanii jiran jechaadha. Kanumarra dhaabbachuudhaan namoonni yaada qabdanis kallattiidhaan sagantaa kanarratti akkuma argaa jirtan Abbaa Kaalid yeroo ammaa kana Shaafii Sheeka manguddummaanis masgiida kana keessattis gahee adda addaa taphachuudhaan waraqaa dheebbaa yookaan immoo kennaa addaa fudhatanii jiranii dhuguma dubbachuudhaan yaadas kennachuu hin dandeenye dhuguma dubbachuuf manguddummaa keessattis qooda fudhatanii jiran kan jiruun badhaasni kun kennamee jira. Badhaasni lammaffaan fudhatamee jira. Badhaasa sadaffaa immoo Adnaan yaamutti jira. Hanqina sagalee darbee nuquunnamuuf nuuf kolchaa isiniin jechaatiin kan kennaa kana kennaa jiran magaalaa Belbelirraa kan dhufan jechaadha. Magaalaa gudditti akka Oromootti keessa jiran keessaa magaalaa guddoodha. Belbelirraa fageenya hedduu qaxxaamuruun dhufan sheekni kennan bukkeetti argamanii haa galatoomanii haa ulfaatanii darbee ammoo hanqinoonni tokko tokko inni jiranii hanqinoonni kun duratti fooyya'uu danda'an jedhee inni fooyyaa jenneetti neeyina. Akkasumas hanqina bifa sagaleetiin wal qabachee hanqina garee teeknishaanaa nuquunnamuun nuuf kolchaa isiniin jechaatiin akkasumas immoo ammaan tana kana bukkeetti argitan Shariif Mahammadi obbo Shariif Mahammadi masgiida kana keessatti maal akka turanii fi akkasuma immoo kaka'umsa isaan gochaa turan hawaasa keessatti dinagdee keessatti kallattii adda addaatiin namoonni hedduun ni hubatan jeetii yaada. Kanaaf kennaan kun kan kennamaa jiru akkuma isaan kan biroo jechaadha. Masgiida kana keessatti hirmaannaa godhaa turanii fi godhaa jiranirra dhaabbachuudhaan kennaan kun kennameefii jira. Walumaa galatti kan dhufanii nurraa fudhachuu isaaniitiif galatooma ulfaadhaa jechuun hin barbaanna. Sagantaan akkasii kun ennaa qophaa'u tokkummaa Oromootiif murteessaadha. Tokkummaa Oromoo qofa osoo hin taane waliin jireenya hawaasa keenyaa ni cimsameetiin eegama. Kennaan kunis banamaa jira akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Warroonni teessanii daawwachaa jirtan banaa warroonni jechaa jirtan yaada keessan fudhannee banutti jirra. Haamlee barbaachisaa akkuma argaa jirtan kanatti tarii maali alaat yooyyaa ilmaan Oromoodha. Sheekh Adnaan yeroo ammaa kanatti dubbachaa jiru. Sheekh Adnaanis kallattiidhaan kennaa kana kennaa jiranii maddi walaabuunis sagantaa kanarratti hirmaannee sagantaa tamsaas kallattii yeroo isin biraan geennu gammachuu guddatu nutti dhaga'ama. Ammaa jechaadha fudhatanii jiranii kallattiidhaan imalaa jiru jechaadha. Gara madda walaabuutiin sagantaa kana qulqullinaan kan isin biraan gaa jiru sagantaa tamsaas kallattii Nooveembar 28 bara 2023 wabeeffachuudhaan sagantaa eebba masgid Nuurii fi akkasuma sirna geggeessaa Sheekh keenya Sheekh Muhammad Tayyib Abdullahi irra dhaabbachuudhaan kan isin biraan gaa jirrudha. Warroonni adda addaa biyyoota adda addaa teessanii daawwachaa jirtanii Sheekh Adnaan na bukkeetti argitu akkasuma ustaaz keenya magaalaa Belbelirraa dhufuudhaan sagantaa kanarratti kennaa adda addaa kan kennaa jiran jechaadha. Nu bukkee jiranii keessaayyuu masgiidni kun dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti masgiida istaandaardii isaa mataa isaa eeggatedha. Naannoon kun amantii islaamaa hedduminaan kan jirre keessatti hawaasni keenya haala nama ajaa'ibsiisu kanaan masgiida kana ijaarateetiin masgiida kana qabaa kun immoo waan guddaadha waan jabeeffamuu qabudha. Fakkeenyummaan kun fakkeenyummaa lookeeshinoota birootiifis akka ta'u namoonni adda addaas dhaammatanii jiran jechaadha. Nutis immoo sagantaalee adda addaa kallattii adda addaatiin salaata taraayyaa irraa jalqabnee
gaafa ijaaramiinsa masgida kana jalqaburraa jalqabne isin biraan gaa turre amma immoo akka argaa jirtan dargaggeessa hojii ajaa'ibaa keessatti hirmaachaa turee fi hirmaachaa jiru kallattiidhaan isin biraan geenna jechaadha akkuma argaa jirtan kanatti dhugaa dubbachuudhaaf fi sagantaa kanarratti kennaa addaa kana kan kennaa jirru obboleessa keenya saba alaabaa kan ta'e jechaadha. Hirmaannaa masgida kana keessatti hojiilee adda addaa dalaguudhaan kanneen akka kitaaba shelfii kitaabaa tolchuudhaan akkasuma immoo simintoo adda addaa bituudhaan dargaggeessa hojiilee ajaa'ibsiisaa dalagachaa turedha. Waan nama ajaa'ibsiisu keessatti saba biraati saba keenyaa wajjin hariiroon inni qabu jaalalli hawaasa keenyaa wajjin qabu akka Oromootti waan nama gammachiisu akka Islaamaatti waan nama onnachiisudha. Dhuguma dubbachuudhaa fi amantaan keenya haala kanaan daayivarsitii qabaachuus hawaasni keenya sabni Oromoo kunis daayivarsitii inni qabuutti kan amanan jechaadha. Dhuguma dubbachuudhaaf waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu sagantaa kana isin biraan gaa jirra. Akkuma daawwachaa turtanitti akkuma ilaalaa jirtanitti jechaadha sagantaa akkasii kana kan isin biraan gaa jirru gara madda olaa'uu miidiyaachinii sagantaa kun immootu eebba masgida Nuur bara 2023 odeeffachuu. Qawwee kan kee yoomuu hin cufamu. Egaa akkuma jalqabarraa isiniif ibsuuf jaallatti sagantaan kun kennaaleen adda addaa kan keessatti kennamanidha. Dargaggoota kallattiilee adda addaatiin masgida kana keessatti hojiilee kunuunsa adda addaa dalaguudhaan hirmaannaa adda addaa gochuudhaan kennamanis ni jira. Kun hojii jabeeffamuu qabudha. Dargaggeessa argaartan Nasruu kallattiidhaan badhaasa kenname fuudheetiin immootu dabarsee aadamii kennee jira. Waan nama ajaa'ibsiisu aadamii kennee jira. Amma fudhateetiin aadamii obboleessaatii dabarsee kennee jira. Dhugaa dubbachuuf waan nama ajaa'ibsiisu hawaasni keenya haala kanaan daayivarsitii gurguddaa riispektivitii gurguddaa walii qabaachuun isaa kun arjooma sabni kun akka sabaatti qabu akka amantaa qofa osoo hin taane hawaasni kun hawaasa guddaa daayivarsitii gurguddaa qabu akka taane kan ragaa ba'an waltajjiilee akkasii kanarratti haala kanaan hawaasni keenya wal dadda'u waan nama ajaa'ibsiisudha. Aadamu waan dabarfatu qabaa ture garuu immoo hanqina teeknikaa sagaleen qunnameen of qolchaa daawwattoota keenya walumaa galatti sagantaan kun kan daawwachaa jirtan gara foddaa madda olaa'uu miidiyaatiin ani kan isin biraan gaa jiru falmataa roorroo MW irraa. Dhuguma dubbachuu fi sagantaa sanarratti yaadonni gurguddaan kaanii turanii gara aadamiinis tokkummaan keenya jabeessuu qaba. Islaamummaa keenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Masgida kana jabeessuu qabna. Qeerroon bakka hundatti jabina qabanii qeerroon asis jabaachuu qabdan kan jedhu ergaa dabarfatee jira. Dhuguma dubbachuudhaaf sagantaa kana kan isin biraan gaa jirru akkuma jalqabarraa isiniif ibsinetti bara 2023 sababeeffachuudhaan Noovembar 28 masgida Nuur damee Afrikaa kibbaa Western Cape Town Fishukurraa jechaadha kan biraan gaa jirudha. Ani immoo madda olaa'uu miidiyaa irraa kan isin tamsaasa kan isin dabarsaa jiru jechaadha. Akkasumas kennaa kana kan kennaa dargaggeessa Adnaashii Adnaanidha. Akkasumas immoo ustaaza keenya magaalaa Belbel irraa qaxxaamuruudhaan dhufanii hojii kanarratti waan gurguddaa yaada gurguddaas kennanii du'aas gataa turanii inumaayyuu madda olaa'uufis yaada gurguddaa kennanii du'aayinaa gatanii jiranii haa galatoomanii ulfaadhaa jazaakallahu khairan jechuu barbaada. Kennaa nama harkaa qabu kun immoo kashii Adnaan waan natti kenneef hin beeku naalleen kennine garuu natti kennee maqachi na dhibe jechuudhaan deebi'ee narraa fudhatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf Shee Adnaan maqichi Shee Adnaan jedha naa kennammoo laata kan jedhu gaafii natti ta'ee jira. Shee Adnaan jedha maqichi ani immoo fuudhee gara sheekaatti dabarsa. Sheen isaanii haa kennu Shee Adnaanii akka isaan kennaniif kabajaan gaafadha. Shee Adnaan kennaa kennameefi banillee hin jennuuni dhugaa dubbachuuf Shee Adnaan hojii nama gammaatti dalagaa jiran hojii ajaa'ibsiisoodha. Sheeka keenya ulfaadhaa jennani kan bukkeetti argitan Shee Muhammad Tayyib Abdul Aziz masgida kana keessatti gumaachi isaan dalagaa turan gumaachi gurguddaadha. Akkasumas immoo hawaasa keenya keessatti jechaadha. Waan hundaafuu sagantaan kun kan isin biraan gaa jiru gara foddaa madda olaa'uu miidiyaatiin Noovembar 28 bara 2023 wabeeffachuudhaan qophii addaa masgida Nuur sagantaa eebbaa irra dhaabbachuudhaan isin biraan gaa turre warroonni biyyoota adda addaa teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan kun sagantaa tamsaas kallattiiti gara foddaa madda olaa'uu miidiyaatiin kan isin biraan gaa jirudha. Sagantaa eebba masgida Nuur irra sababeeffachuudhaan isin biraan gaa jiru. Warroonni koomentii adda addaa nu barreessaa jirtan akkasuma gara telegiraamaatiin injooy jechuu barbaadan duwwaa 27 yoo telegiraamaan aloo jettan beessa keessan qabeenya keessan promooshini adda addaa isin dalaguu dandeenya. Mana uffata aadaa akkasuma immoo manneen nyaataa kan qabdan kallattiidhaan gara telegiraamaatiin yoo nu ibsitan kafaltii tokko malee beessa isin dalaguudhaaf madda olaa'uu miidiyaan qophiidha. Eeyyangaa daawwattoota keenya sagantaa keenyatti isin deebisneerra akkuma daawwachaa jirtanitti sagantaan keenya akkuma itti fufaa qophiin addaa keenya sirna eebbaa masgidi Nuur bara 2023 wabeeffachuudhaan
kan geggeessaa jirudha hagammaatti mootuu kan isin biraan gaa jiru gara foddaa maddoolaa miidiyaachini hanqinoonni teeknishaatii wal qabatee dhimma sagaleetiin wal qabatee nuuf qolchaa isiniin jenna dhimma sagaleetii wal qabatee yaa rakkooleen gurguddoon gama teeknikaatiin qunnamee ture rakkoolee akka seennaan qunnaman immoo hawaasni keenyas dhiifama nu gochuu qabanii maaliif darbee hanqinoonni tokko nama qunnama waan taateef kana furuudhaaf immoo wal wajjin hojjechuun dargaggoota keenya qeerroo keenya keessaa gama sooshaal miidiyaatitti hirmaannaan hawaasa keenya murteessaadha har'aan tana addunyaan gara diijitaal maarkeetingii keessa galtee jirti sooftiweerii adda addaa keessa galanii jiran sagantaaleen akkasii akka miidhaguuf dhiibbaa nam tokkootiin osoo hin taane nam lama sadii ta'uu danda'u qaba ogeessonni kaameraa adda addaa jiraachuun wantoonni tokko jiraachuun dandeettii adda addaa horachuun qeerroo keenyarraa ni barbaachiseeti yaada hanqinoota akkasii kana mootu waliin qoranna waan taateef of duratti itti yaadamuu danda'u qaba jeeti yaada waan hundaafu namoonni mana keessan teessanii nu daawwachaa jirtan sagantaa kana gara maddoolaa miidiyaatiin kan isin biraan gaa jiru an falmataa roorrotti akkasumas immoo ishee addinaan nabukkeetti argamanii sheeka keenya balbalirraa dhufan akkasumas ishee Mahammad Xayyib Abdul Aziz nabukkeetti argamanii sagantaan kun sagantaa ajaa'ibsiisooti warroonni mana keessan teessanii nu daawwachaa jirtan galatooma ulfaadhaa isheenis xumura irratti ergaalee daddabaddoo dabarfatanii jiranii masgida kana jabeeffadhaa kan jiru ergaa dabarsanii jiranii qeerroon masgida kana kunuunfadhaa irraan fagaatina jamaa keessan jabeessaa kan jiru ergaa dabarfatanii jiranii waan hundaafuu warroonni kallattii adda addaatiin daawwachaa jirtan sagantaa keenya gara goolabuutti dhiyaannee jirra ani qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti ergaalee adda addaa isheen keenya dabarsanitti akka fayyadamtan warroonni jirtan qaachiin dhufin ammootu kallattiidhaan akka yeroo biraa irratti fayyadamtan abdiin qabna warri mana keessan teessanii nu dhaggeeffachaa jirtan akkasumas mootu kallattiilee adda addaatti sagantaa san irratti hirmaattan hundi keessanuu jazaakallahu khayran isiniin jechuudhaan sagantaa keenya gara goolabuutti deemna hanqina sagaleen qunnameef immoo nuuf kolchaa isiniin jechaati sagantaa keenya gara goolabuutti deemneerra galatooma wayyooma madda walaabuu miidiyaa gara YouTube chaanaalitiin akkasuma gara peejii madda walaabuu broadcasting gara TikTokiitiin fi Telegiraamaatiin nu barbaada isiniin jennaa yaadni keessan nu barbaachisa koomentii nu barreessaa isiniin jedha waan nu dhaggeeffattanii fi galatooma ulfaadha galatooma ulfaadha Ya harme ko singaru namu kawai kanke yo mun tufamu